Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo bakka jirtan jireenyi keessan haa dhaqqabu. Itti aansuun barumsa baay'ee bareedduu dansaa takka qabadheen dhiyaadhee dhufe. Innis maal yoo jettan namuu jawaala qaba. Namni jawaala qabu immoo kan waatsaapii dhabeen jiru. Waatsaapii jawaala keenya namni nu harkaa fuudhee mistirii waatsaapii keessatti namni nama waliin haasa'e si jalaa laaluu danda'a. Waatsaappiin kee akka namni si jalaa laaluu hin dandeenye ramzii malee koodii malee basma harka keetiitiin waatsaappiitti godhachuun akkamitti danda'ama? Warri baruu barbaadan hordofaan isin jaa. San dura yuutuubii kiyya sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaadha. Amma gama barumsa keenyatti dabarra. Barumsi keenya waatsaappiin kanuma keessa ni galla. Kiyya amma basmaa qaba. Basmaan jawaalli hedduun kan fuulduraanis shaasharraan fidu jira, kan duubanis fidu ni jira jecha. Amma kiyya duuban fida. Duuban itti bassamaan isinirraa bana. Akkanatti amma banee raayitii godhe isin ammoo keessan basmaa waan hin qabneef yeroo waatsaappii keessa galtan tunitii tuttuqaara mul'ii tan sadanan irratti cuqaastanii achi booda ammas sitin giisa jawarma gadii kanarratti cuqaastanii ammallee armaa olirratti furtuu tanaa furtuurratti cuqaastan bakka akkaawunti jiru kanarratti asirratti yeroo cuqaastan ammas barreeffama olaanoo kanarratti bakka qulfiin tun jirtu irratti cuqaastanii daka buutan akkasitti olooftanii daka buutanii daka yeroo buutan kanarratti dhoottan barreeffama gadii kanarratti barreeffama kanarratti yeroo dhoottan kiyya ammaaf qulfamaa waan ta'eef akkanatti fida keessan garuu akkasitti isinii fida akkanatti yeroo isinii fide isin ammoo akkam gootan asitti guuttan raayitii kana as yerootti guuttan akkanatti basmaa isinii fida basmaa jawaalli keessan yookaan duuban basamaa yookaan shaashaa kanarraan basama ka duubarraan basamu duubarraan itti basama ka shaasharraan basamu shaashamarraan itti basamta harkuma keetti yeroo itti dhuftee itti basamte gonkumaa namni biroo waatsaappii keessa fedhii keetiin ala galuu hin danda'u amma ittiin basama kinoo kiyya amma basmaan isaadha itti basmaa ta'e jecha silarraa eekin ture amma itti deebiseen jira kun immoo bakka sekoondii hanga inni irra ture isin qulfatu itti godhatanii isuma waraanuu irratti yoo barbaadde kanarratti situ beeka daqiiqaa sekoondii hanga barbaadde kun asirratti gonkumaa namni mistiriyaati waatsaappii kee keessa qabdu seenee ilaaluu hin danda'u amma keessa ibaana siniif galee jeetiin abdadha barumsi kiyyaa isinitti tole sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Ayya horaa bulaa deebanaa nagaan jiraadha.